Tole barattoota nagaan waaqayyo waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam turtan? Akkam jirtu? Nagaa keessanii? An nagaa kooti galata waaqayyo. Isin akkam? Barnoonni maal fakkaata? Ana bira baay'ee gaariidha. Egaa jabaadhaa qayyaawwadhaa isiniin jedha. Barnoota keenya guyyaa har'aatti otoo hin darbiin guyyoota darban barnoota keenya kutaa 13ffaa keessatti mata duree maal jedhu barannee mata duree jechoota sagalee laafaa qaban jedhu baranne jechuudha. Jechi tokko sagalee laafaa qaba kan jennu jechi sun yoo dubbifamaa tokko qofa qabaate jennee barannee turre jechuudha. Fakkeenya nama jennee dhuma jennee barannee turre jechuudha. Jechi nama jedhu kun sagalee laafaa akka qabaatu kan godhee qubee dubbifamaa maa kanaa jechuudha. Akkasumas jechi dhumaa jedhu sagalee laafaa akka inni qabaatu kan godhee dubbifamaa maadhaa jechuudha. Maaliif tokkitti qofadha waan ta'eef jechuudha. Kana jenneetu barannee jechuudha jecha sagalee laafaa qaban. Egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa immoo faallaa isaa kan ta'e jechoota sagalee jabaa qabanii jechuudha. Egaa jechi tokko sagalee laafaa qaba kan jennu yoo jechi sun dubbifamaa tokko qofa qabaate erga jennee har'a immoo jechi tokko sagalee jabaa qaba kan jennu yoo dubbifamaan gosa tokko lama ta'ee walitti aanee barreeffame jechi sun jecha sagalee jabaa qabudha jechuudha. Egaa jabaachuu sagalees, laafachuu sagalees, dheerachuu sagalees, gabaabbachuu sagalees kan murteessu arraba keenya gubbaarratti afaan keenya irratti otoo hin barreessin dura jechuudha. Dubbanneetu deebisnee barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf jecha tokko jedhu tokko asitti amma akka inni jabaatu kan godhe qubee dubbifamaa kaalamatu walitti aanee barreeffame jechuudha. Akkasuma jecha dhimma, dubbii, duwwaa, arree, guyyaa, waggaa, lubbuu, abbaa, booddee, guddisee, abboota, gaaddidduu, waaqayyo, gaarummaa, boqonnaa, allaattii, obboloota, kattaawwan, gammachuu, gabbisaa, amanamummaa, haala kanaan jechuudha. Jechoonni kun hundi isaanii jechoota sagalee jabaataa qabanidha. Jechoonni kun gara gadii kanatti bakka kanatti jechoota bakka lamatti sagalee jabaa qabanidha. Mee akkamitti akka isaan jabaatan waliin ilaallaa jechuudha. Egaa warri nama jala sararee kun bakka kanatti jabaatan jechuudha. Tokko kan jedhu kana tokko dhimma gaafa walitti fufnee dubbannu dhimma jedha jechuudha. Sagalee lama qaba jechuudha. Dub amma iddoo kanaatti jechuudha. Dubbii sagalee lama of keessaa qaba. Baatu jabaate jechuudha. Duwwaa kunis sagalee lama qaba jechuudha. Duwwaa waaltu lama ta'ee walitti aanee barreeffame jechuudha. Harree gaafa walitti fufnee dubbannu
harree. Raan irra jabaate jechuudha arraba keenya gubbaatti sagalee lama qabu jechuudha. Kunis gush gush yaa gush yaa. Kunis waatu dhiifama qubee yaatu jabaatee jechuudha. Asittis akkasuma wag gaa waggaa sagalee lama qabu jechuudha. Akkaataa ittiin dubbannee sagalee kana jabaata ta'uu fi laafaa ta'uu dheeraa ta'uu isaa adda baafan arraba keenya murteessa jechuudha. Lubbuu kan jedhu kunis baatu jabaatee, abbaa kan jedhus akkasuma qubee baatu jabaate jechuudha. Booddee kan jedhus qubee daatu jabaate, guddisee kan jedhus daa lamatu walitti aanee dubbifamaa gosa tokko lamatee walitti aanuusaa akka kanatti jechuudha. Abboota kan jedhus qubee baa walitti aanee barreeffame. Asitti immoo jechi kuni gaaddidduu gaad di gaad did duu. Isaan kun immoo sagalee sadi irraa ijaaramanii bakka lamatti sagalee jabaataa qabu. daa iddoo kanatti lachasaayyuu hin jabaatu jechuudha. Akkasuma gaarummaa kan jedhu kunillee gaarummaa. Isaan kunis jecha sagalee sadi qabu jechuudha. Egaa haala kanaan akkasuma gaarummaa. Isaan kun immoo jechi kun sagalee sadi qaba jechuudha. Haala kanaan gargar baafanneetu jabaachuuf laafachuu sabarraa kuni garuu bakki inni itti jabaate maadha jechuudha. Bakka qubeewwan maa kanatti akkasumas immoo boqonnaa kan jedhu qubee naan lama walitti taane hallaattii. Kunis immoo qubee taanis dubbifamaa laalachasaa lamatee walitti waananiif hin jabaate. Abboota kan jedhus qubee baa jabaate. Kattaawwan kan jedhu kunis qubee taa qubee waa. Gammachuu kan jedhu qubee maa. Gabbisaa kan jedhu qubee dubbifamaa baa. Amanamummaa kan jedhu kun immoo asitti qubee maa kana lamaantu jabeesse jechuudha. Haala kanaan jechoota sagalee jabaa fi laafaa gargar baafachuu dandeessu. Dubbifamaan gosa tokko lama ta'ee walitti aanee barreeffamuusaa gaafa agartan jechi sun jecha sagalee jabaa qabu jettanii adda baaftu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo jecha tokko gaafa barreessinu jalqaba irratti dubbifamaa lamaan jalqabuu hin qabnu. Jalqaba irratti dubbifamaan jabaachuu hin qabu. Dhuma irrattis jabaachuu hin qabu jechuudha. Jalqaba irratti yeroo kamuu dubbifamaa tokko qofaan jalqabna. Dubbachiiftuun garuu dheerachuu dandeessi. Dubbifamaan garuu miti. Dhuma gubbaarrattis lamatee dubbachiiftuu malee walitti aanee galuu hin danda'u jechuudha.